yaadannoo qabadhaa waan inni asirraa barsiisu tarii hunda keessanuu fayyaduu danda'a waan ta'eef. Egaa pilaatfoormiin kun pilaatfoormii biizinesiin keessatti hojjetamudha. Maaltu hojjetamaa? Qarshiin as keessa jiru akkamitti argama? Namni galii akkamitti argata? Eenyu fayidu galii akkamii argataa jira kan jedhu irratti gabaabsee ibsa isinii kenneen achumaan akkamitti nama afeeruun akka danda'amuu fi siisteemaa as keessatti ijaaramu irratti bal'inaan yeroo fudhadhee isinii barsiisa. Egaa pilaatfoormiin kun maqaadhaan Poppo Live Stream jedhama. Live Stream jechuun tamsaasa kallattii jechuudha. Tamsaasa kallattii jechuun immoo asumaan laayifii galuu yookaan immoo kunoo paartii irratti haasa'u qofa osoo hin taane hojii isin hojjettan hundisaayyuu kallattiidhaan waan raawwatamudha. Malee oorderiin kaa'amee bittaaf gurgurtaan kan raawwatu yeroo ta'e tokko deebitee galii kee kan argattu osoo hin taane sekendiidhumatti kallattiidhaan waan hojjette alasuma kan argattu ta'a jechuudha. Live streamiin dhimma tamsaasa kallattii gaafa jennu gabaas keessa jiru irratti illee akka hundaa'u akka beektan hin barbaada. Egaa biizinesiin kun bara 2022 biyya Singaappoor keessatti nama Maayek Veen jedhamuun hundeeffame. Har'a addunyaa guutuu irratti siisteema diriirseetu onlaayinii biizinesii hojjetaa jechuudha. Egaa sooshaal miidiyaan yoo xinnaate 140 oltu jira. Kana hundi keessanuu beektu. Isaan keessaa tokko ta'ee odeeffannoo wal jijjiiruu qofa miti jechuudha. Odeeffannoo wal jijjiiruu qofa osoo hin taane biizinesii hojjechuuf illee kan fayyadu akka inni ta'e akkasiin beektanii fi yaaduma gabaabaa isinii kaasuu barbaade. Egaa biizinesichi akkamitti hojjetama, eenyutu maal hojjeta kan jedhu bal'inaan kan ilaallu ta'a. Miidiyaa enterteeyimentiidha, bakka bashannanaati. Namni bashannanaa akka inni hojii hojjetu jechuudha. Har'umallee miidiyaa kanarratti dhaggeeffachaa ooltan obboleessi keenya Mitikkuun koomediidhaan nu bashannansiisaa ture jechuudha. As keessatti artistoonnis bakka itti hojii hojjetan qabu. Pilaatfoormichi keessatti kooyiniitu oomishama. Kooyinii oomishame kan ammoo gabaa ofii irratti neetwoorkii ijaareetu achi keessatti hojii lama hojjeta. Tokko kooyin tireedingii hojjeta. Lammaffaa immoo kooyin ekscheenjii hojjeta. Hojiin biizinesii kanaa inni guddaan kooyin ekscheenjiidha. Giiftiiwwan kennaawwan hin mul'anne dizaayinii kennaa adda addaa as keessatti uumeetu sanarratti gabaa hundeesse jechuudha. Akka jechuun inni virtual gift warra jedhaman dizaayinii adda addaa uumee kooyinii 500 amma miliyoona 5tti namoonni bitanii walii jijjiiruu akka danda'an godhe. Asitti wanti isin beekuu qabdan kooyin ekscheenjii fi kooyin giiftiin tokko miti. Giiftii namni namaa kennuu danda'a. Akkuma har'a fakkeenyaaf buleetti keenya dareedhaaf kennaa jirru namni barbaade kennaa namaa kennuu danda'a. Namni kaan immoo equivalentii kaarensiidhaanii maal wal godha jechuudha, wal jijjiira. Fakkeenyaaf yaadaniin 100 yoo qabaatte ganniin 100 yoo qabaatte yaadaniin 100 dizaayinii manaa bittee ergitii fi ganniin immoo 100 makiinaa bittee ergitiif. Yaadanii makiinaa ganniin bitteef oofuu hin dandeessu. Sababni isaa virtuaaliidha, waan onlaayinii jirudha malee waan lafa jiru miti. Asii immoo waan yaadanii bittee ergiteef ganniin mana sana keessa jiraachuu hin dandeessu. Kanaaf pilaatfoormiin kun dizaayinii sana hambiseetu gatii isaan ittiin bitanii walii bitan sana persentii 70 pooyint akkaawuntii isaaniitti galchaaf. Akka jechuun inni kooyinii 100 ganniin bittee kan ergiteef kooyin akkaawuntii pooyint akkaawuntii yaadanii irratti pooyintii 70 ta'ee gala jechuudha. Idaa hunda kaffalatee dhufe waan ta'eef qabeenyi 70 sun kan yaadaniiti jechuudha. Akka kanaan hojiin as keessatti hojjetamu hundiyyuu abbaa hojjetee persentii meeqa kennaa? Abbaa hojjetee persentii 70 kennaa. Namoota hojii geggeessuu irratti hirmaatan ejentoota persentii 20 kennaa. Pilaatfoormichi persentii 10 fudhata. Amma tiiktookii fa'aa kan biroo yoo fudhattan persentii 60 fudhatee 40 isinii kenna. Inni kun garuu persentii 10 fudhateetu 90 uummatumatti deebisa. 90 keessaa persentiin 70 kan namicha hojjeteeti.
Persentiin 20 immoo kan warra hojjechiiseeti. Amma fakkeenyaaf ani isin barsiisaan jira. Afaan duwwaan isin barsiisa yoo ta'e yookaan bu'aan argadhu yoo ta'e garuu wanta danaan eeyyisiisu hin jiru jechuudha. Kanaaf siistema kana keessatti waan ani barsiiseef namoonni hojii gaarii hojjetan jedhee waan amanuuf waan isin hojjetan irraa persentii ta'e nan argadha jechuudha. Akkuma amma jennee ani addana jiraadhu sasii dhibus persentiin 20 as keessatti hafuunsaa dirqama jechuudha. Persentii 20 keessa sadarkaan irra jiru irratti argadha. Fakkeenyaaf daarra kan jiru persentii 4 argata. Caarra kan jiru persentii 8 argata. Baarra kan jiru ejentiidhaan jechuudha. Persentii 12 argata. Aarra kan jiru 16 argata. Super ejentii kan jedhamu immoo persentii 20 argata jechuudha. Kana keessatti egaa hojiin hunda caalaa baay'ee barbaachisaa ta'e ejentii ta'anii hojjechuu akka ta'e yeroo baay'ee sirra deddeebi'ee dubbadhee beekaa. Amma sirra deebi'een isinitti hima. Ejentii taatanii yookaan hojjettan taatan as keessatti koomishinii guddaadha kan isin argattan. Kanaaf waa'ee ejentiitti duuba nan deebi'a. Egaa persentiin 20 sun ejentoota bira dhaqaa jechuudha. Eessa dhaqa jettanii warri yaaddan ejentoota bira dhaqa. Ejentoonni immoo hin barsiisu waan namoonni kun rakkatan bira dhaabatanii deeggaruu. Siluma isaa namni tokko nama ta'eef ejentii ta'e jechuun nama sana hin deeggaree jechuudha. Karaa hundaayyuu jechuudha. Karaa hundayyuu ni deeggara. Karaa beekumsaas yoo rakkoon isa mudates pilaatfoormii fi isa gidduu rakkoo yoo jiraates sana hunda furuudhaaf ejentiin itti gaafatamummaa qaba jechuudha. Bakka bu'aa dhaabbataa jechuudha. Lammaffaa immoo barsiisaa kee jechuudha namni sun. Kana hojjettaa addanaa koinii fudhattaa kana goota jedhee kan barsiisu nama ejentii ta'e sana jechuudha. Kanaafi hojiin as keessa jiru hojii salphaa miti. Hojii isa kamiyyuu kan caalu suuqii isin daldaltan kan caalu siistema diriirfattanii koomishinii isin as keessatti argattanidha. Namni siif jedheen hojjeta, ofiisaaf jedhee hojjeta. Nama sanarraa citees wanti sii kennamu hin jiru. Waan siistemni kennuuf persentii 70 isaanuma argata. Waan siistemni kennuuf. Hundaa ol garuu wanti na ajaa'ibu pilaatfoormii ana keessatti ofuma keetii coins exchange yoo adeemsiftee deebitee persentii 70 persentii 20 afu keessaallee ejentii yoo taateen argattaa jechuudha. Ofuma keetii deebitee. Fakkeenyaaf persentii 20 kuma dhibbaa jechuun kuma 20dha. Kuma 20 keessaa persentii ta'e ofuma keetii deebitee argatta jechuudha. Ejentii taatee yoo hojjette. Kanaaf yeroo baay'ee namoonni ejentii akka ta'aniif nan barsiisaa jechuudha. Egaa pilaatfoormicha keessatti namoonni bu'aa kan argatan adeemsa kanaanii jechuudha. Qarshiin eessaa dhufee warri jettan birrii namni kun eessaa dhufaa maal namni guyyaatti doolaara 100 argachuun jedhanii namoonni gaaffii keessa jiraatu yeroo hunda. Iddoo kanaa dhufe namichi 100 argate sun ji'oota baay'eedhaaf siistema diriirse barra. Hojii hojjete cheeniidha wantas keessa jiru immoo. Siistemni pilaatfoormiin kun hordofu neetwork maarkeetingii keessaa direct sellingidha. Network marketingiin silumaa direct sellingiidha kan inni hordofu sana qubanan qaba. Gurgurtaan as keessatti raawwatu immoo giddu seennii dhaabbata maqaa kamii dhaabbata kamiiyyuu ala kan hojiirra oolu ta'a. Network marketingii jechuun maal jechuudha? Siluma isaa network jechuun walhidhatiinsa jechuudha. Walhidhatiinsa. Ati fakkeenyaaf gara hojii kanaa seentee nama si amanu, nama si bira dhaabatu, nama si deeggaru, nama hojii keetti amanu, nama 10 qabdu yoo taatan. Namoonni 10 galanii siistema kana keessatti yoo isinii wajjin hojjetan, namoonni 10 sun dhufanii bu'aa jiru gaafa argan maal godhu ofii isaaniiyyuu siistema sana keessa galanii hojjetanii ofii isaanis nama 10 fidu. Kanaaf isaan dhufanii torban tokkoof turanii torban booda nama 10 fida yoo ta'e ati torban tokko keessatti nama 11 turte. 14 keessatti immoo nama 111 taata. Nama 111 taata. Neetworkii jechuun kana bara. Sababni isaa namoota 10 si jala jirantu nama 10 fide. Nama 10 si'a 10 immoo meeqa 100. Sila immoo isin 11 taatanii jirtu dhibbaaf meeqa jechuudha? Dhibbaaf 11. Sorry, namoonni 100 duuba dhufan sun 10 yoo fidan 10 si'a 100 meeqa? 10 si'a 100 nama 1,000 jechuudha. Ji'a tokko keessatti ati nama 1,000 fi meeqa taate jechuudha? Nama 1,011 taate jechuudha. Ji'a tokko keessatti. Siistema jechuun kana. Ati nama fidde nama 10 qofa beekta malee isa sattaanee jiru hin beektu.
akka kanaan fagaata jechuudha. Obbolootatu walii wajjin hojjeta, hiriyootatu walii wajjin hojjeta. Akka kanaan neetwoorkiin cheeniin uumamaa deema jechuudha. Cheeniin uumamaa deema. Cheenii uumamaa deemu sana keessatti immoo saantiba tokkollee haa taatu koomishinii si qaqqabaa deema. Addunyaa kana keessatti traditional marketingiidhaa fi network marketingiitu jira. Kana warri economicsii baratan sirriitti beeku. Traditional marketing jechuun inuma waan oomishamu warshaarraa ba'u giddu seenni namoota baay'eetiin si bira ga'a. Haa jennu qibaatii ati mataatti dibattu tarii warshaan tokko oomishee baasaa jennu. Qibaatii sana warshaan birrii 100 baase. Achi namni warshaan sun itti kennu warra asmacii jedhaman warra dhiyeessanitti kenna. Warri dhiyeessan immoo 130 fuudhaniitu warra raabsitootatti kennu. Warri raabsitoonni immoo 150 raabsu. 150 raabsu. Eessatti raabsu isaan immoo raabsitoota giddu galeessaa warra jedhamanitti raabsu. Isaan suuqii guddaarra kaa'ataniitu suuqii biraatti raabsu. Amma sadarkaa meeqaffaa suuqii si ati hidhattee bitattu ga'ee sadarkaa 5ffaadhaan suuqii ati hidhattee bitattu ga'ee jechuudha. Adeemsa kana keessa birrii 50 dabalaa deeme inni warshaan birrii 100 baasee birrii 250 suuqiidhaa si bira ga'a jechuudha. Dachaa 150 warri dabalan tokko walakkaa ol yookaan dhibbantaa 150 warri dabalan warra gidduu jiranidha jechuudha. Traditional selling yookaan daldala marsaa kan jennu isa kanadha. Direct selling yookaan network marketing kan jennu keessatti immoo warshaadhaa fi warra oomisha sana oomishu gidduu namni hin jiru. Garuu ejentoota jira. Ejentoonni kun immoo warshaa bakka bu'anii product sana beeksisu. Sababa beeksisaniif immoo uummanni yeroo itti fayyadamu isaan immoo koomishinii argatu jechaadha. Siistemni pilaatfoormii kana keessatti hojiirra oolu kanadha. Sababa nama hedduu nama 1000 galchitee fi sababa nama 10 galchiteef kana gidduu garaagarummaa guddaa jira. Nama 10 irraa 100 argachuurra nama 1000 irraa 50 argachuutu guddaadha. Kanaafuu ammuma siistemni ati diriirsite bal'achaa deemu, ammuma neetwoorkiin kee diriiraa adeemu galiin ati argattus guddaa ta'a jechuudha. As keessatti garuu amanamummaan baay'ee barbaachisaadha. Nama wajjin amanamummaadhaan hojjechuu barbaachisa. Firoomaan hojjechuu barbaachisa. Nama balleessinee boorsaa keenya guddifannaan cubbuudha. Kanaafuu cubbuu akkasii keessaa walaba ta'utu nurra jira. Ofii keenya guddannee warri kaanis akka guddatan gochuu qabna malee ofii guddannee warra kaan xiqqeessuuf hojjechuun hin barbaachisu. Neetwoorkii maarkeetingii keessatti egaa namnuu waan hojjetu ofii isaa fuula isaa hojjetata. Waan ati hojjetteef immoo inni biraanis faayidaa argachuu danda'a jechuudha. Sababni isaa akkuma sila jedhee giddu galeessa maaltu jira? Koomishiniitu jira waan ta'eef. Kana keessa garuu dhugaa namaa jal'isuun sirrii miti. Waan namaaf deebisuun nurra jiru deebisuu qabna malee kan namaa nyaannee lafi nuyi geenyu hin jiru jechuudha. Egaa daldalli intarneetii riyaa amanamaa barbaada. Baras kaamiin lafa guute kana keessa namni si wajjin hojjechuu barbaada yoo ta'e amanamaa taatee hojjechuu qabdaa jechuudha. Amanamaan taatu taanaan duuba maaltu dhufa jechuudha. Ishee hojjechuuf kaateyyuu yeroo itti dhabdee keessaa baatutu jira waan ta'eef riyaa keef amanamaa ta'i. Anamma pilaatfoormii hedduu amma 80tti siqatan ilaalee jira, qoradhee jira, waa'ee isaanii dubbisee jira, keessallee hojjedhee jira. Akka pilaatfoormii kanaatti amanamaa garuu hin argine. Saantiba tokkollee siif kenna. Kanaafuu koomishinii ati argattu saantiba tokko taanaan saantiba tokko sii kenna. Isuma dhugaa utuun akkan itti isinitti agarsiisu qabaadhee pooyintii 3 faanaa kenna. Pooyintii 4 faanaa kenna. Tarii kun xiqqoodha jechuu dandeessuun. Namni miliyoonni tokko pooyintii 3 utuu naa kenne nama miliyoona tokkorraa ani abbaa qabeenyaati jechuudha. Sababni isaa miliyoona tokkorraa miliyoona 3 argadha. Miliyoona 3 jechuun immoo doolaara 300 jechuudha. Kanaafi waan geemiin taphatamu kanarraa illee saantiba tokko isinii kenna jechuudha. Kanaaf amanamummaa sana keessatti garuu nus waliif amanamaa ta'utu nurra jira jechuudha. Ergan akkas jedhee booda kooyiniitu oomishama isiniin jedhee jira. Kooyinii sana eessa arganna? Mee namoonni haaraa yoo jiraattan lakkoofsa 3 naa barreessaa. Namoonni haaraan kooyinii fudhachuu illee hin beekne yoo jiraattan lakkoofsa 3 naa barreessaa.
namoonni haaraan kooyinii illee fudhachuu hin beekne lakkoofsa sadii naa barreessaa. Okay, baay'ee gaariidha. Namni kooyinii fudhachuu hin beekne hin jiru waan ta'eef sana bira nan darbaa jechuudha. Namoonni haaraan bakka kanaa kooyinii fudhachuu hin beekne yoo jiraattan lakkoofsa sadii naa barreessitu. Lakkoofsa sadii naa barreessitu. Keeraaj. Okay. Keeraaji dhiira ta'e dubartii ta'e hin beeku. Kechee gochuu nan danda'a garuu. Keeraaj siistemni naa yamaan jiru. Keeraaji dubartiidha yoo ta'e lakkoofsa 5 olirra teessa. 4 fi 3 fi 2 irra teessa jechuudha. Poointii 800 sa'aatii 2tti argatta. Sa'aatii tokkotti poointii 800 argatta. Tarii haaraadha taanaan guyyaa 3 fi sa'aatii 2 iyyuu sii kenna. Yoo dhiira taate immoo lakkoofsa 5 kaatee hanga 9 irra teessaa. Iddoo kana yeroo teessu daqiiqaa 15 qofa teessaa. Kooyinii 200 argatta. Kooyinii 200 argatta. Kanaafi kooyinii 200 argatta. Warri dhiiraa daqiiqaa 15 ta'anii kooyinii 200. Warri dubartootaa immoo sa'aatii tokko ol ta'anii poointii 800 argatu jechaadha. Okay, irra keessaa wiish kan jettu fuuldura treasure boxii kan jedhamtu kan gadi lakkooftu jirti. Daqiiqaa 5 gadi lakkoofti. Wiish kan jettu fuuldura jirti amma yeroo kana. Namoonni argaa jirtan yoo jiraattan isa fudhachuu dandeessu. Kooyinii 40 isinii kenna. Kooyinii 40 immoo yeroo 10 isinii kenna jechuudha. Kooyinii 45 qofa naa kenna warri jettanii VPN buufadhaatii neetwoorkii keessan sirreeffadhaa. VPN sirrii qabaattanii jennaan kooyinii 40 isinii kenna. Guyyaatti 10 400 teessumarraa 200 argatta warri dhiiraa walitti 600 jechuudha. Kooyiniidha kun. Kooyinii argachuudha. Kana argachuuf daqiiqaan 50 gahaadha pilaatfoormii kana keessa taa'uuf warri dhiiraa. Haa ta'u malee kanaan ala kooyiniin argamu jira eeyyee. Haaraa taatanii dhuftan yoo ta'e guyyaa 7 hin guunne taanaan amma guyyaa 7tti waan isin argattan isinitti hima. Amma guyyaa 7tti faayireworkii duukaa deemtanii guyyaatti kooyinii 2000 kooyinii 1500 akkas walitti qabachuu dandeessu jechuudha. Faayireworkii jechuun maal jechuudha? Faayireworkii jechuun waan malee kaawwaya sirgu yookaan seexanni gadi namaa dhiisu wayii tokko miti. Namatu bitee 50,000 bitee gadi dhiisa. 50,000 bitee yeroo gadi dhiisu namoonni haaraan mana isaa dhaquu achumaan giruuppii ijaarrataa. Kanaafi kooyinii 50,000 namoota addunyaa kanarra jiran hundaaf gadhiisa. Amma utuu ati nuti faayireworkii gadhiifneeti namni 74 isin gubbaatti argitan sun si'a takkaatti nama 2,000 3,000 1,500 akkas ta'a hin baay'ata. Maaliif kennaa sana fudhachuu dhufu namoonni waan ta'eef. Kanaafi kooyinii 50,000ti baay'ina namoota gara mana isaaniitti affeerratu jechuudha. Faayireworkiin achirraa dhufa jechuudha waan biraa miti. Namoonni tokko tokko waan isaan wallaalu waan ta'eefan kana isinii dubbadha. Faayireworkiin gajjallaa kanatti dhufti. Akka isheen itti faayidaarra ooltuun isinitti hima. Akka itti fayyadamuu qabdan. Gajjallaa kanatti isinii dhufti. Quba keessanii bakkuma faayireworkiitti yoo tuuttan isin fudhattee giruuppii biraa keessa isin geessiti. Achi keessa dhaqxanii daqiiqaa 2 teessu. Daqiiqaa 2 keessatti rookeetiin dhukaa. Rookeetii yeroo dhuka'u nama hundaafuu ga'aasaa hireeraa jechuudha. Pilaatfoormiitu hira. Namatu gadi dhiisaa kan hiru garuu eenyudha? Pilaatfoormiidha jechuudha. Kanaafi akka kanatti haala keessan mijeeffattanii kooyinii keessa walitti qabachuu dandeessu warri haaraan. Warri kaan immoo kan argachuu dandeessan yoo VIP bitattanidha. VIP noormaalii 95,000 bitattu. Kooyinii 95,000 VIP normaal VIP kan jedhu bitattu. Isa booda guyyaa guyyaadhaan meeqa isinii kenna? 3,500 isinii kenna. Isa yoo walitti daatan guyyaa 30tti meeqa godha? 1,105 godhee isinii deebisa. Kanaafuu hin kassartanii jechuudha. Bu'aan isin argattan immoo maali? Faayireworkii duukaa deemtanii 50 akkas walitti qabattu. Daqiiqaa 2 50 walitti qabattan guyyaatti yeroo 100 yoo dhaqxan 5,000 argattu 5,000 argattu jechuudha. 50 yeroo 100 5,000. Kooyinii 5,000 guyyaa 30 yoo walitti qabattan meeqa ta'a?
maybe coin 5,000 1,150 natti fakkaata. Kanaaf kisaaraan qabu VIP bitattanii akka kanatti coin walitti qabachuu dandeessu. Karaan biraan ittiin coin argannu geemiidhaan. Gara harka mirgaatiin goodaatti waan diimtu tokko gift boxii biratti kan argamtu maaltu jira? Geemiitu jira. Geemiin sun gosa meeqa jira? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 gosa 9tu jira. Gosa 9 kana saantiba qabsiiftanii taphattu. Coinii achuma keessaa qabsiiftanii taphattu. Utuu coiniin qabsiisin argachuu hin dandeessan. Dursa coinii qabsiisuu qabdanii. Kanaafuu isarratti of eeggannoo godhaa jechuu barbaada. Maaliif jennaan geemii taphadhaa jedhee isin hin barsiisuan. Geemii itti gaafatamummaa ofii keessaniitiin taphattu. Ajaa'ibii yaasin jijjiirraa namni qabdan jettaa maaliif leenjii dhaggeeffattu ati moo afaan kanan dhageessu? Gara jijjiirraatti gaafa fiiddume taa'ee dhaggeeffadhu. Kanaafi akka kanaan coinii walitti qabachaa geemiis taphattanii coinii walitti qabachuu dandeessu. Amma asumarraa fakkeenyaaf Nuuraa namni jedhamu maal taphachaa jira? Laakii giiftii taphachaa jira. Laakii giiftii keessa galtanii yoo taphattan immoo achirraas coinii akkuma neetworkii keessanitti argachuu dandeessu. Inni isin nyaachuus isinii kennuus danda'a akkuma geemii sana jechuudha. Bifa kanaan of eeggannoodhaan coinii walitti qabachuu dandeessu. Geemiroonni jiran as keessatti miliyeenera ta'anii yeroo isaan ba'an argitu. Miliyeenera maal jechuudha? Namni coinii miliyeena 30 faa miliyeena 40 faa nyaatu jira guyyaatti. Yoo taphatame numa argatama garuu tooftaa isaa algooriizimiin isaa akkamitti deema kan jedhu sana ilaaluun barbaachisaadha. Fakkeenyaaf amma laakii giiftii warra asirra teessanii taphachuu barbaadan karaa harka bitaatiin ishee sagalee qabatan bukkee kan jirtu tokko ija namaa kan fakkaattu sun jirti. Ishee yeroo gadi tuttan waan akka dhagaa wayiitu asirra gangalata. Fakkeenyaaf ilaa nama kanan gochaa jiru kana jechuudha. Yoo asirratti jaa'ifee maybe waan taphattan keessatti milkaa'uu dandeessu. Yoo 5 sanaa gadi ife baay'ee miti jechuudha. Argachuus dandeessu, dhabuus dandeessu. Yoo inumaa diimate immoo neetworkii iyyuu hin qabdan jechuudha. Amma fakkeenyaaf akka Habtaamuu miidhagsaa kana jechuudha. Kanaaf of eeggannoodhaan akka itti geemii ilaaltanii taphachuu dandeessu. Coiniin akka itti argama. Coinii akka itti walitti qabanne kana immoo pooyintiitti jijjiiruu qabna. Hojiin guddaan pilaatfoormii ana keessa jiru maa inni coin exchangeedha yookaan coinii wal jijjiiruudha. Coinii wal jijjiiruun gabaa inni uume sana keessa waa bitanii gurguruu waan ta'eef baay'ee barbaada jechuudha. Warri coinii wal jijjiiran as keessatti pooyintiitti geeddaramaaf jechuudha. Pooyintiitti yeroo geeddaramu qabeenya isaanii ta'a. Qabeenya isaanii sana immoo yeroo barbaada itti baankiitti baafatu. Akka pilaatfoormii biraa miti kun. Zeeroo gootee baafachuu dandeessa namni si gaafatu hin jiru. 100 guutuu qofa wanti barbaadamu. Pooyintii 100 guutteennan zeeroo gootee baafachuu dandeessa. Miliyeena 1 baafachuu dandeessa. Tiriliyeena 1 baafachuu dandeessa. Maa baafatta namni siin jedhu hin jiru. Siistemuu achi ofiisaatii gara doolaaraatti jijjiira. Doolaaratti isa jijjiirame sana immoo gara maaliitti sii geeddara jechuudha. Gara birrii biyya ati keessa jirtuutti sii geeddara. Warri Dubaayii jirtan birrii biyya keessaniitiin, warri Hindii jirtan qarshii biyya sanaatiin, warri Itoophiyaa jirtan qarshii Itoophiyaatiin baafachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf siistemichi doolaaratti jijjiira. Baankiin immoo namni baankii keessa jiru immoo doolaara isinirraa bita. Jechuun guyyaa irraa fakkeenyaaf baankiidhaa doolaarri meeqaan olee akka sanaan bitata jechuudha. Siistema kanatu walitti isin fida. Iddoo kana amma namni hin jiru, namni kana to'achaa jiru siistema kana hunda kan hojjetu jechuudha. Weebsaayitii kana keessatti garuu wanti guddaan isin beekuu qabdanii waan dogoggoraa waan sirrii hin taane hojjettanii nagaa ba'uu hin dandeessan. Sababni isaa pilaatfoormichi sirriitti algooriizimiin isaa waan ilaaluu qabu ilaalee waan sirreessuu qabu sirreessee kaa'eera waan ta'eef dogoggora waan ta'e seera cabeen seerri cabeera jedhee miutii qabadhu. Caaraa suulee moo maal kan jettu kun miutii qabadhu. Akkana godheetu waan silaa namni argachuu qabu namaa kenna. Waan namni dogoggore immoo seeraan nama gaafata jechuudha. Seeraan nama gaafata. Kanaafuu seera cabsuun as keessatti dogoggora guddaadha. Hayyee waan pilaatfoormicharraa amma kana yoon jedhe
Amma immoo ga'een namootaa as keessatti maal fakkaata? Isa kanarraa waan xinnoo isinii dubbadha. Ga'ee namootaa. Namoonni gara kana yeroo dhufan maal hojjetu? Dhiirri maal hojjetaa? Dubartiin maal hojjetti? Gaaffii kana deebisuuf mee gara mana keessaniittan isin deebisa. Mana keessan keessaa dubartiin maal hojjetti? Dhiirri maal hojjeta? Waanuma dubartiin hojjettu dhiirriin hojjetaa mana keessanii. Akka jechuun koo dubartiin buddeena tolchitii, dubartiin bukoo bukeessitii, ittoo tolchitii, waan hedduu hojjetti dhiirri mana keessaa. Dhiirri bukoo bukeessaare amma dhuguma buddeenni hin tolchaare. Tarii ekstiriimilii namni sirrii namni waan gaarii hojjeta jedhamee yaadamu kana gochuu danda'a. Ani karaa gama koo gochaa hin jiru ofii koo hin sobu jechuudha. Kanaafuu akkuma mana keessan keessatti ga'een dubartiif dhiiraa jiru, mana kana keessas pilaatfoormii kana keessas ga'een dubartiif dhiiraa jira. Dubartiin tokko gara pilaatfoormii kanaa yeroo dhuftu gaafuma dhuftee kaaftee laayifii galtee hojjechuu dandeessi. Carraa kana kenneef. Lammaffaa immoo weelkaam boonesii qabdi. Weelkaam boonesii qabdi yookaan immoo badhaasa baga nagaan dhuftee kennaaf. Kun immoo maali? Afarmaatiif akshinii isa jedhamu sana maqaan isaa lafarra tuulame garuu hojiidhaan hin mul'anne. Pilaatfoormiin kun immoo hojiidhaan agarsiisa jechuudha. Dubartiin dhuftee gaafuma dhufte sana daqiiqaa 10-15tti ashaaraa fuula ishee kennitee fixxeetti taanaan achumaan laayifii galtee hojjechuu dandeessi. Laayifii galtee gaafa hojjettu sa'aatii 3 tayyamamaaf. Sa'aatii tokko yeroo tokko, sa'aatii 2 yeroo tokko. Sa'aatii 3 kana yoo hojjette 10,000 hanga 30,000 argachuu dandeessi. Pooyintiidha kanan jechaa jiru. Pooyintii 10,000 hanga 30,000 argatte jechuun immoo yoo xiqqaate doolaara 1 hanga doolaara 3 argatte jechuudha. Doolaarri tokko immoo biyya keenya keessatti vaaliyuu akkamii akka inni qabu beektu. As biyya keenya qofa miti asii achi yoo baatan gara biyya warra hambaa kana yoo deemtan Ameerikaa keessattuu doolaarri tokko vaaliyuu qabaa jechuu kooti. Kanaafi hin tuffatamu jechuudha. Sa'aatii 3 waa'een sa'aatii 3 taa'u kunis akka ammas achi ilaaltanii sodaattan miti. Gaafa keessa galtanii ilaaltan baay'ee salphaadha. Sababni isaa dhugaadhuma isinii kenna malee isin dhowwatu. Garuu seera eeddanii hojjettan qabdu. Seera eeddanii hojjettan qabdu. Jalqaba irratti seera eeguun dirqama ta'a jechuudha. Shamarreen tokko yoo dhuftee laayifii galtee hojjechuudhaaf maal gochuutu ishee irra jira? Seerota gurguddoo 7 eeguu qabdi. Seerota gurguddoo 7 eeguu qabdi. Achirraan isinii dubbadha. Tokkoffaa pirootokoolii ishee eeddee uffata sirriidhaan taa'uu qabdi. Akka jechuun laayifii irra teessee mataa filachuu, laayifii irra teessee mataa dhahachuu waan akkasii hin barbaachisu. Hojiidha waan ta'eef hojii immoo uffatanii bareedaniiti kan dhaqan. Waajjira mootummaa tokko yeroo deemtanii faaqee fudhattanii deemtanii waajjira mootummaa keessatti mataan filattu yookaan immoo biiroo keessan keessatti mataan dhahattu yoo hin dhahamu bakka hojiitti waan ta'eef bakka hojiitti. Kanas hojiidha jettanii hojjechuu qabdu. Kanaafuu pilaatfoormicha keessatti pirootokooliin bareedanii uffatanii taa'uun sirriidha jechuudha. Pirootokooliin egaa qaama ofii uffata sirriidhaan dhossuun barbaachisaadha. Namoonni tokko tokko harma isaanii shamarran tokko tokko harma isaanii faa mul'isu kun immoo sirrii miti. Noormii pilaatfoormichaa miti waan ta'eef sanarraa of eeggachuun barbaachisaadha. Kun seera tokko. Seerri lammaffaan ifa sirrii keessa taa'uu qabdu. Ifa sirrii keessa taa'uu qabdu. Fakkeenyaaf aampuuliin fuula keessan dura jiraachuu qabaa jechuudha. Kun immoo seerumaa viidiyoon ittiin waraabamudha. Namni tokko viidiyoo yeroo waraabu fuulli isaa sirriitti mul'achuu danda'u irra jira. Dukkana keessa taa'ee waraabuu hin qabu jechuudha. Inni sadaffaan neetwoorkii sirrii qabaachuu qabdu. Neetwoorkii baaddi kan jedhu isin irratti dhufuu hin qabu. Neetwoorkii baaddi kan jedhu isin hojiin bizineesii kanaa neetwoorkii irratti waan hundaa'uuf neetwoorkii keessan sirnaan sirreeffattanii ka'uutu isin irra jira jechuudha. Inni kan biraan utuu kaameeraa waraabaa jirtanii utuu viidiyoo waraabaa jirtanii kaameeraa duraa kaatanii deemtanii girgiddaa akka inni waraabu gochuu hin dandeessan. Yoo rakkoon cimaan isin mudate viidiyoo sana cuftanii bahuu qabdu malee utuu viidiyoo waraabamaa jiru biraa deemuun hin danda'amu. Kunis seera miidiyaati. Namni tokko miidiyaa biyyoolessaa keessa hojjeta yoo ta'e utuu waraabamaa jiru biraa ka'ee deemaa jechuun gaaffii guddaadha. Hin deemu. Kanaafuu kun gaaffii isinitti hin ta'in. Inni kan biraan namni biraa dhufee isin biraan keessa seenuu hin qabu. Sababni isaa ashaaraa fuula keessanii kennitanii hojii kana eegaltan waan ta'eef akkaawuntiin keessan nama biraa hin fudhatu. Nama biraa hin fudhatu. Kanaafuu namni biraa isin biraan seenuu qabu. Ijoollees ta'e namni guddaan. Dubartoonni daa'ima baattanii hoosisuu hin dandeessan. Hoosisaa waan kana fuuldura taa'uu hin dandeessan.
daa'ima boossisaa asirra taa'uu hin dandeessan. Kanaafuu dursa daa'ima sanaaf haala isheen barbaachisu mijeessanii fi ofiif immoo laayifii galanii bizinesii ofii hojjechuudha jechuudha. Seerri inni gara biraan pilaatfoormii kan biraa finnee asirratti beeksisuu hin dandeenyu. Fakkeenyaaf yes kan jedhu bishaanni tokko jira miti. Yes kan jedhu sun yes wooterii fiddanii asirratti viidiyoo waraabaa isa dhugaa yoo agarsiiftan loogoo kan biraatirra jira waan ta'eef isin adaba. Kanaafuu waanuma piroodaaktii dhaabbata biraa ta'e kamiyyuu asirratti beeksisuu hin dandeessanii jechaadha. Inni biraan sagaleen nama jeequu wanti qara qabu waan akkasii walumaa gala dhala namaa mirga dhala namaa kan sururu kamillee asirratti argamuu hin qabu jechuudha. Albeefaa, shugguxii, qawwee waan akkasii asirratti agarsiisuun eeboo waan akkasii suura poornoogiraafii akkasii asirratti agarsiisuun dhorkaadha. Seerota kana eeddanii laayifii galtanii hojjettu. Laayifii galanii hojjetu walumaa gala. Tarii shamarran haaraan as keessa jiraachuu dhiisuu danda'u. Garuu borimmoo shamarran haaraa fiddaniitu Gaaffii qaba. Leenjii xumuruu koo wayyuure. Leenjii irra hin jiraa? Barsiisaan dhagahamaa miti. Gaaffii annan qabu gisee laayivii galanitti. Dhagahamaa miti sagaleen gaaffii qaba waan ta'eef. Tole itti fufi. Barsiisaa. Itti fufi. Gisee laayivii galanitti wantoota akka kitaaba yookiin immoo akka quraana kanneen dubbisuu ni danda'amaa? Hin danda'amu. Maaliifi ol kaaftee itti agarsiifta taanaan beeksisaa jirta. Barsiisaa. Hin danda'amu. Waan harkatti baatamu kamuu ol kaaftee itti agarsiisuu hin dandeessu. Garuu teessumarra kaattee dubbisuu dandeessa. Malee ol kaaftee xarapheezarra kaattee kaameeraa gaditti dubbisuu dandeessa. Garuu sanaa olitti ol kaaftee quraana itti agarsiisaa, baayibilii itti agarsiisaa, kitaaba itti agarsiisuu hin dandeessu jechuudha. Maaliif jennaan beeksisa nama miti barkun weebsaayitiidha. Waan kamuu asirratti beeksisuun hin danda'amu waan ta'eef asirratti ol kaaftee itti agarsiisuu hin dandeessu. Garuu dubbisuu ni dandeessa. Kana hidhee yaadaa inni biraan gaaffii yoo qabaattan boodarra gaafadha. Ammaaf garuu tartiiba isin jalaa jeeqama waan ta'eef utuu dhaggeeffattanii gaarii ta'a. Shamarran akkanaaniti hojjetanii as keessatti koomishinii argachuu danda'u jalqabuma gaafa dhufan jechuudha. Asitti warri shamarranii sirriitti waan dhaggeeffachuun isinirra jirutu jira. Maaf na dhaggeeffachuun isinirra jira. Yeroo baay'ee gaafa nuyi kottaati laayifii galaa hojjedhaa jennu tole hin jettan. Sa'aatii tokkoffaa galtanii dhiiftanii baatu. Guyyaa 4 booda immoo wayii ani nan dhabeedha jettanii gaabbii keessa galtu. Guyyaa 4 booda. Kanaafuu guyyaa 4 booda gaabburra waan har'aa ejentiin keessitti himu godhi. Laayifii galii hojjedhu sa'aatii 3 eeyyee haala mijeeffadhu sa'aatii 3 gali. 30 argatta 20 argatta sansiin jedhu kana gaafa guyyaa 4 booda 2,000 deebisa yookaan 1,000tti. Sa'aatiitti 1,000 hojjetta. Kanaafuu 30 isiin jedhe kana ji'a tokko hojjetta jechuudha guyyaa 30. Yookaan immoo guyyaa 15 hojjetta. Kanaafuu waan guyyaa 15 itti dadhabdu guyyaa tokkotti argatta taanaan seera heddee hojjettee maaliif badhaasa keen argattu? Kana sirriitti itti yaaduutu isinirra jira. Inni kan biraan dhiironni immoo maal hojjetu as keessa yoo dhufan? Asitti egaa dubartiin waan hojjettu isinii kaasee jira. Dhiironni immoo yoo dhufan haaraa ta'anii gaafa dhufan maal hojjetu? Tokkoffaa kooyinitii kana bakkatti walitti qabatan itti agarsiisuudha. Inni lammaffaan immoo barsiisuudha. Ta'anii barumsa baratu. Dhiirri tokko yoo dhufe amma sadarkaan isaa 5 ga'utti laayifii galuu hin danda'u. Sadarkaan isaas 5 ga'ee laayifii galee hojjetee koomishinii ni argatu hin jiru akka dubartootaa. Dubartootaaf farmaatiiviitu hojjetame kan ammoo qabeenya ofirraa godhee dhaabbatichi waan ta'eef maaf ta'e jechuu hin dandeenyu. Garuu dhiirri maanni ree carraan inni qabu isarraan isinii dubbadha. Tokkoffaa
barnoota barata waa'ee pilaatfoormii kana. Pilaatfoormii kana keessatti hojjetanii milkaa'uun akkamitti danda'ama kan jedhu barnoota isaa barata sirriitti jechuudha. Erga baratee booda maal godhaa? Inni immoo dubartoota afeera. Shamarree afeeree sappoorti godha, hin gargaara jechuudha. Seera nama itti hime kana itti himaa akka kanaan akka isheen teessu gargaara. Waan ishee rakkisu naannoo isheetti fakkeenyaaf ijoolleetu rakkisa yoo ta'e, daa'imatu rakkisa yoo ta'e irraa qaba, abbaa manaati yoo ta'e haa jennu, isheen laayifii galtee sa'aatii 3 hojjette. Sa'aatii 3 hojjettee isheen 10,000 hanga 30,000 argachuu dandeessi. Bakka itti 10,000 argattus qabdi, bakka itti 15,000 argattus qabdi, bakka itti 30,000 argattus 20 argattus qabaachuu dandeessi. Inni akkuma biyyaatti. Dhiirri ishee fidee hojjechiise garuu sa'aatii 3 yeroo isheen hojjettu 10,000 argata. Ameerikaattis, Awurooppaattis, Saudi Arabiyaattis, Dubaayittis, Itoophiyaattis, Sudaanittis namni shamarran sana fidee hojjechiise gatiin isaa waluma qixa. Meeqa argata? 10,000. Yeroo isheen torban sana keessa sa'aatii 5 hojjettu ammas 10,000 dabalaaf. Yeroo isheen torban sana keessa sa'aatii 8 hojjettu ammas 10,000 dabalaaf. Yeroo isheen torban sanatti sa'aatii 12 guutuu hojjettu nama ishee fide sanaaf 30,000 dabala. Sila 10,000 yeroo 3 amma immoo 30,000 kennee walitti 60,000 jechuudha. Shamarree tokko fidee hojjechiisuu danda'eera taanaan torban tokkotti 1,000 argataa 60,000 argataa jechuudha. Shamarran 5 hojjechiiseera yoo ta'e 300,000 argata. Shamarran 10 yoo hojjechiise 600,000 argata. Kanaafuu shamarran akka hojjetaniif haala mijeessuun hojii dhiirotaa ta'us dhiirri tokko shamarran caalaa koomishinii argata jechuudha as keessatti. Maaliifin kana isinii kaasaa? Namoonni baay'een pilaatfoormiin kun kan dubartiiti kunoo nu yoomaan argannu jedhanii boo'u. Waan hojjetan utuu beeku ta'e garuu akka ittiin bu'an. Kanaaf jalqaba shamarraniin afeeraa ilaalaa bu'aansaa akkas akka ta'e. Kun liinkii keessaniin afeertaniiti. Liinkii keessaniin afeertaniiti. Shamarran sun ji'a tokko keessatti waan isan irraa eegamu yoo hojjetan $14 amma guututti koomishinii argachuu dandeessu. Kuni yeroo nama afeertan karaa inviteeshinii keessa yeroo galtan ruulsi kan jedhu jira, achi keessa galaa dubbisaa. Kuni kana. Inni lammaffaan dhiirri sun ejentii ta'ee hojjechuu qaba. Ejentii ta'ee ID isaatiin namoota kurfeessuu danda'utu irra jira. Laayifii galee akka kana yeroo barsiisu ID isaatiin namoota kurfeessuu qaba, namoota ijaaruu qaba. Koomishiniin ejentummaa immoo kan biraati. Kanaafuu hojiin as keessatti hojjetamu bal'aadha. Waan ammaani 100,000 yeroo geessu baafatteedhu kana guddaa isinitti hin fakkaatin daqiiqaa 3 yookaan daqiiqaa 10 kan hin caalle keessatti 100,000 argachuu dandeessa. Siisteemaatti diriirsiteedha kan si fayyadu jechaadha. Dhiiris ta'e dubartiin siisteema diriirsanii hojjechuu qabu. Amma dhiirri tokko dubartii 2 yoo fide 5 yoo fide inni jedhe dubartootaaf isin hojjeta. Dubartootnis dubartoota akka isaanii yoo fidan akkuma kan argatu jechuudha. Akkuma kan argatu. Dubartiin tokko dhuftee siisteema kana keessatti yoo hojjetteef shamarreen sun immoo sirriitti yoo hojjechiiftee liinkii isheetiin dhufte waan ta'eef pilaatfoormichi gaafa torbanii 60,000 badhaasaa jechuudha shamarree sana. Kanammoo maaliifan kaasaa iddoo tokko tokkotti dhiiratu dubartii irraa argata malee dubartiin dubartii irraa hin argattu warri jedhan jiru. Kanaafuu inni sunis soba akka ta'e isinii mirkaneessuu fi ejentii ta'uudhaan maal gochuutu nurra jira. Ejentii ta'uudhaan waa'ee pilaatfoormii kana hanga ta'e beekuu qabna. Hanga ta'e beekuu qabna. Sanaan ala pilaatfoormii kana keessatti sadarkaa 5 geessu malee ejentii ta'uu hin dandeessu warri jedhanii soban. Ani ijoollee koo sadarkaa 1 irrattis ejentii godheera, 2 irrattis, 3 irrattis ejentii godheera. Ijoolleen koo immoo sadarkaa 1 irratti ejentii ta'anii guyyaa 5 booda sadarkaan isaanii 6 kan ga'es jiru. Kanaafuu carraa walii kennaa namoonnis ejentii ta'anii hojjetanii sadarkaadhaan wanti daangessu hin jiru jechaadha. Yeroo maay ejensii namaa keessatti ID keessan guuttanii kwaayitiin godhinaa namichaan utuu hin mari'atin. Utuu nama sanaan hin mari'atin dhaxxanii kwaayitii jettanii immoo deebitanii kaansiliin godhinaa. Yoo akkas ta'e guyyaa 30 ejentii ta'uu hin dandeessan. Kana irrattis of eeggannoo gochuun barbaachisaadha. As keessatti garuu hojiin hunda caalu geemii taphachuu miti. Hojiin hunda caalu koinii qofa ta'anii walitti qabuun miti. Sun akkuma jirutti ta'ee ejentii ta'anii hojjechuun hojii bu'aa qabeessaa jechuudha.
Kanaaf warri hoostii taatanii hojjechaa jirtan gara ejentii taatanii hojjechuutti akka dhuftan waamicha isinii dhiyeessa ammas jechuudha. Namoonni hoostii taatanii hojjettan ejentii ta'a hojjedha. Hoostii ta'uu jechuun qofaa hojjechuu jechuudha. Qofaa ofii gaafa ejentii taatu garuu garee uummattee hojjettaa jechuudha. Egaa namoonni tokko tokko ejentii ta'anii hojjechuu nama hin qabu'anii namni na biraan dhufu jedhanii sodaatu. Namni si bira dhufa bara. Namoota amma leenjisaa jiru kana qaamaan hin beekuan yookaan immoo anaanii sababa hiriyaa koo taataniif qofa miti kan isin dhuftan sababa bizineesii barbaaddaniif. Kanaafuu paartii bantanii teessaniiyyuu yookaan immoo laayifii bantaniiyyuu nama haaraa argachuu dandeessu. Akkas godhaatii jabaadhaa hojjedhaa jechuun barbaada. Walumaa gala guyyaa har'aa kana pilaatfoormichi yoom akka jalqabee eenyuun akka jalqabee kaayyoonsaa maal akka ta'e amma ta'e isinitti himuu yaaleera. Kaayyoonsaa uummata addunyaa kana gabaa tokko dhaabuudha. Namni daangaa lafaa fi daangaa sabaatiin utuu homaa tokkoyyuu hin daanga'iin bakka jiru taa'ee moobaayilii isaatiin bizineesii hojjechuu akka inni danda'u pilaatfoormii haala mijeessee fi milkaa'ina guddaas galmeessee akka addunyaatti bizineesii guddaa akka ta'e akka beektaniin barbaada. Kana keessatti immoo waa'ee pilaatfoormichaa sirnaan barattanii yoo hubattan akkatti hojjettan yoo beektan galma ga'uu dandeessu. Kanaaf namoonni haaraan maatii keenyatti dabalama. Maatiin kun maatii jaalalaa jedhama. Maatii jaalalaatti dabalamtanii hojjechuu dandeessu jechuu barbaada.